Leessee waaqateeti gara malkaatitti hoggattoo imalu gara malkaatitti hoggattoo imalu bultiif imala kan har'aatiif kakalee wal bira qabdee laaltaa hin bulaa yoo bulee jedhe darma dhaataa bula ayyaantutu achitti baa raagatu achitti baa caaccuu kallachatu achitti baa gaadii okoleetu achitti baa siinqeet achitti baa kallachat achitti baa kana achitti darma dhaataa bulee waaqateet barii irreeffataa tufi biiftu akkasii miti ka amma manuma bultee siree arra bultee kaatee waarrattee imalta jechuudha. Kan immoo oduma imaltuu immoo darma akkatti dhaatutu darma jechuun weedduu dargaggeessi akka weedduutti dhaatutu jira qeerroon qarreen akka weedduutti dhaatutu jira akkatti fo'amutu jira waan qabatutu jira waan badduu qabatanii gara malkaan deeman waan badduu safuudha waan badduu qabatanii gara malkaan deeman. Namaanillee walitti hin bu'an gaafa irreessaa kana namaanillee walitti hin bu'an waaqa lafaa haa haftu jedha namni haga fe'illee noo walitti qabu utaate uumamaa haa haftu waaqa lafaa haa haftu jedha. Tartiiba isaa qabatee waarratee jaarsi hin darbamu jaartiin hin darbamtu jaartii cifiritu jira jaarsa cifiritu jira gayeessatu jira abbaa gadaatu jira darbee immoo kan gaa'ela achi keessatti raawwatatutu jira gaa'ela raawwatatu jira. Kuni amma foollee isaatiin dabaalamee foollee isaatiin bitaa mirgaan sirritti akka itti dhiyaannetti kallachi akka hin darbamnetti caacuun akka hin darbamnetti gaadii okolee ciicuun akka hin darbamnetti gara malkaa yoo imalu tartiiba isaa eeggata. Yoo achi ga'ulleen abbaa malkaa dura namuun eebbisulleen abbaan malkaa qarruu saaqa daggala saaqee waarratee qarruu saaqee waarratee bishaan argee waarrateeti irreeffata. Abbaan gadaa sanirraan irreeffata namni martuu sanirraan irreeffata akkas seerri irreessaa tartiibni isaa akkasitti